Oduu keenya jalqabaatiin godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraatti haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo raawwataniin lubbuu namoota 9 darbuu jiraattonni himan. Haleellaan kun akkamiin dhaqqabee dhimma kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa maal deebisanii gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin ji'a Ramadaanaa walii yaaduu fi Rabbii kadhachuun dabarsuu qabnaa jedhan pirezidaantiin mana maree dhimma Islaamaa Itoophiyaa Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa. Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa ji'a Ramadaanaa seenaa jiru ilaalchisuun ergaa dabarsaniiru gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waraana Gaazaa hanga baatii Ramadaanaatti dhaabuun ammallee waan danda'amu miti jedhan. Joo Baayiden maaliif abdii kutatanii Israa'el ammoo akkamitti humna Ameerikaatii ol taate gabaasa bal'aa dhageessu. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraatti haleellaa garee finxaaleeyyii faannoo raawwataniin lubbuun namoota 9 darbuu jiraattonni himan. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraatti kamisa bitootessa 7 bara 2024 haleellaa hidhattoonni garee finxaaleeyyii faannoo gandoota aanichaa 3 keessatti raawwataniin lubbuun namoota 9 darbuu fi manneen jireenyaa hedduu ta'an gubachuu jiraattota wabeeffachuun Addis Standard gabaaseera. Haleellaan kun guyyaa dheengaddaa ganama barii sa'aatii 11 irraa jalqabee gandoota jiruu dadaa warreen gabroo akkasumas ammoo manqaata waariyoo bakka jedhamanitti gaggeeffamuu jiraattonni himaniiru. Jiraataan ganda manqaata waariyoo maqaan isaa akka ibsamu hin barbaanne Addis Standarditti dhimma kana ilaalchisuun dubbate tokko haleellaa hidhattoonni faannoo ofiin jedhan kamisa subii irraa eegalee gandoota kunneen keessatti raawwataniin namoonni 9 battalumatti yoo ajjeefaman hedduun isaanii madaa'aniiru jedhan. Kana malees manneen jireenyaa gandoota kanneen keessatti argaman hedduu gubachuu jiraataan kun itti dabaluun hima. Namoota haleellaa kanaan ajjeefaman keessaa muraasa maqaadhaan yoo ibsus Boggaalee Jimaa, Ashabbir Jimaa, Dassaaleeny Lammaa, Shimallis Muzayyinii fi Habtaamuu Tulluu kan jedhaman akka ta'eera namni kun. Isaan cinatti daa'imni ganna 11 Shittaayyee Dubbaalaa jedhamtus rasaasaa qaamota kanaatiin rukutamtee madooftee jirti jedhan. Ganda manqaataa waariyoo keessatti yeroo ammaa kanattis haleellaan itti fufuu itti dabaluun dubbata jiraataan kun. Jiraataan ganda warreen gabroo Addis Standard dubbise tokkos gandichatti haleellaa raawwatamee lubbuun namootaatii fi qabeenya hedduun barbadaa'ee dabalataan namoonni ukkaanfamanii fudhatamanii jiraachuu himeera. Daa'immanii fi jaarsoleen fiiguu hin dandeenye qabanii fudhatanii deemaniiru jedha. Naannawuma kana ganda jiruu daadaa jedhamu keessattis dhaabbilee amantiitiin ala manneen jireenyaa guutummaan guututti barbadaa'aniiru. Loowwan 400 ol ta'an garee finxaaleeyyii faannootiin saamamaniiru jedha jiraataan kun. Bu'uuraaleen misoomaa hedduunis akka manca'an dubbata. Jiraataan kun itti dabaluun namoonni hedduun lubbuu isaanii oolfachuuf gara gammoojjii Abbootee jedhamutti baqataniiru jedha. Dhimma kana ilaalchisee bulchaanichaa obbo Shibashii Ayyalaw argachuuf yaaliin Addis Standard taasise akka hin milkaa'iniif miidiyaan kun gabaaseera. Magaalaan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa keessatti argamtu akkasumas naannoo Amaaraatiin waldaangeessitu kun irra deddeebi'iin haleellaa garee finxaaleeyyii faannoo kanaa ni keessummeessite. Kanaan dura baatii muddee 2023 keessa haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo aanaa dharraa keessatti raawwataniin lubbuun namoota 18 darbuu fi namoonni 6 madaa'uu Addis Standard dabalatee miidiyaaleen hedduun gabaasanii turan. Haleellaa gandoota aanichaa Illuu Goda Caffee, Deenyuu, Wobeensoo, Godimaa Sosorkaa fi Karraa Miitii bakka jedhamanitti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 18 ol ajjeefamanii ture. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo jedhanii of waaman kunneen gandoota aanichaa naannoo Amaaraa waliin waldaangeessan keessatti irra deddeebi'iin haleellaa garaagaraa raawwatanii walqabatee qonnaan bultoonni gara lafa qonnaa isaaniitti bobba'uun midhaan gahe sassaabachuudhaaf akka rakkatan ibsaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana ammoo callisuu filateera. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ammayyuu aangoo irra jiran gareen faannoo akka naannoo Oromiyaa seenanii ajjechaa kana raawwataniif
warra karaa saaqeedha. Gareen finxaaleeyyii faannoo kun ammoo kan mootummaa Itiyoophiyaatiin hidhachiifamanii TPLF itti bobbaafamanii turanidha. Oduu biraatiin baatii soommanaa walii yaaduu fi rabbi kadhachuun dabarsuu qabnaa jedhan pirezidaantiin mana maree dhimma islaamummaa Itiyoophiyaa Sheekh Haaji Ibrahim Tufaa. Pirezidaantiin mana maree waliigala dhimmoota islaamummaa Sheekh Haaji Ibrahim Tufaa baatii ramadaanaa walii yaaduu fi rabbi kadhachuun dabarsuu tunurra jira jechuun ergaa dabarsan. Pirezidaantiin mana maree waliigala dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa kun baatii ramadaanaa ilaalchisuun ergaa dabarsaniin baatii kabajamtuu fi sadarkaa olaanaa qabdu tana hawaasni hundi muffii fi aarii qabu hunda waliif dhiisuun araara nagaa fi rahmata waliif taasisuun dabarsuu akka qabu dhaamuun hawwii gaarii qabanis dabarfatanii jiru. Sheekh Haaji Ibrahim Tufaa baatiin ramadaanaa baatii garaa itti waliif laafan ta'uu himuun baatii itti waliif yaadanii fi baatii araaraa ta'us yaadachiisaniiru. Hawaasni baatii kabajamtuu tana keessatti harka qalleeyyii, buqqaatota, daa'imman, haadhaa fi abbaa hin qabne akkasumas ammoo namoota deeggaramuu qaban gargaaruun maaddii qooduufiidhaan dabarsuun barbaachisaa akka ta'es dubbatan. Pirezidaantiin mana maree waliigala dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa Sheekh Haaji Ibrahim Tufaa baatii soomana ramadaanaa bara 1445 akka lakkoofsa hijiraatti baga nagaan geessanii baga nagaan geenye jechuun ergaa fi hawwii gaarii qaban hawaasa muslimaa maraaf dabarfataniiti jiru. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waraana Gaazaa hanga baatii ramadaanaatti dhaabuun ammallee waan danda'amu miti jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden dhimma waraana Gaazaa irratti yeroo gaafatamanitti ammas hanga ji'a qulqulluu ramadaanaatti waraana Israa'el Gaazaa keessatti gaggeessaa jirtu dhaabsisuun ni ulfaataa jedhaniiru. Joo Baayiden kana dura yeroo duula filannootiif gara New York deemanii turan waraanni kun hanga bitootessa 4tti ni dhaabbataa jedhanii ture. Garuu guyyaa isaan jedhan sanatti Israa'el lammiilee nagaa gargaarsa eeggachaa turan gara 100 olii ajjeefteetti. Baayiden ammas waraanni ji'oota 5f gaggeeffamaa ture kun hanga baatii qulqulluu ramadaanaatti dhaabuun ni cimaa jedhanii abdii akka kutan himaniiru. Baayiden baatii ramadaanaa kanatti silumaa waraanni dhimma Yerusaalem tan gama bahaatiin Israa'eliin qabamte keessatti jeequmsi addaa uumamuu akka danda'u yaaddoo qaban bifa mirkaneeffamaa ta'een ibsan. Ammas baatii ramadaanaa kana irratti gara masjida Al-Aqsaa baha Yerusaalemitti argamutti akka socho'uu malus ni shakkama. Kanaaf ammoo furmaanni jiru Israa'el guutummaan guututti Gaazaa keessaa akka baatuu fi Hamas immoo namoota booji'e akka gadi lakkisu qofaatu rakkoo kana furuu danda'a jedhameera. Waraana hanga ammaatti gaggeeffame lammiileen Gaazaa gara 40,000tti siqan ajjeefamaniiru. Isaan keessaa irra caalaan dubartootaa fi daa'imman akka ta'an ministeerri fayyaa Gaazaa ibsu irratti argamu. Haa ta'u malee Ameerikaan waraanni amma gaggeeffamaa jiru kun ji'oota 6 dhufaniif akka dhaabbatu Israa'el irratti dhiibbaa gootus Israa'el gurra cufachuun duguggaa sanyii Falasxiinota irratti raawwachaa jirtu itti fufteetti. Daawwattoota keenya odeeffannoon ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.